Kaatu seenaa daa'ima maqaan isaa Amiir jedhamu. Daa'imni Amiir jedhamu kun ganama ganamaan yeroo lafaa ka'u haati isaa haadha gaariidha. Haala dhukkubsattuu taateen, haala miskiina taateen faxara bareedaa isaaf qopheessiti. Yeroo inni hirriibaa ka'ee faxara nyaachuudhaaf gattaa'u ni gaafata. Yaa ummaa, abbaan kiyya hoo eessa jira jedhaan. Abbaan kee ganamaan karaa dalagaa kutee jettiin. Abbaan isaa ammoo du'eeti jira. Qalbii isaa eeguudhaaf jecha du'a abbaa tana isa dhoyse. Mucaan kun haala barataa ta'e wajjin joornaala hira yookaan gaazexaa hira fuula isaa kan gammachuu ta'e wajjin. Hoggaa karaa mana barnootaa deemuu kilaasii yookaan kutaa isaa isa duratti seenanii jiran inni orraafateeti dhufa. Barsiiftuun hulaarratti isa dhaabdee maaliif akkanatti orraafatte jettiin. Inni ittiin himu adabamuu qabda, taraa 10 achi fiidii as deebi'uu qabda jettiin. Boorsaa isaa yookaan shaanxaa isaa lafa kaayyatee adabbiidhaaf gad deebi'a. Hoggaa hularra gahu ni gaafata barsiiftuu. Yaa barsiiftuu, taraa 5tti narraa deebisuu ni dandeessaa jedhaan. Deem hin deebisu, taraa 5tti taraa 10 fiigi jettiin. Barattoonni itti qofu. Osoo Amiir gabbahee fiigaa jiru barsiiftuun jecha tokko barattootaan jetti. Yaa barattoota, namni hundinuu yaada tokko sammuu keessaa qaba. Yaada san bakkaan gahuudhaaf hojjechuu qaba. Akka barataa Amiir kana hin tahinaa jettiin. Barataan tanumaaf tana jidduu jecha isii dhagahe. Fiigicha isaa fixatee yeroo karaa kilaasii ol deebi'u barattoonni isatti qishnaa godhan. Ni dhawan. Inni immoo tana irra hin kaanne barataa cimaa, barataa dalagatee barnootaallee dhufu. Mucaan kun hoggaa barnoota fixan booda ni muga. Yeroo inni mugu barattoonni dhufeeti qishnaa isatti godha. Yaadni mucaa kanaa yaada guddaadha. Mee barataa kamtu isaa daa'imaa osoo barnoota hin dhaqin dura dalagatee mana barnootaatis dhaqa hin jiru. Amiir malee. Osoo karaa deemaa jiru mucaan kun barruu wahii takka tan gidaara irratti maxxansan arge. Barruun tun maal jetti? Dorgommiidhaatu jira. Namni dorgommii tana injifate maallaqa biyya Maleeshiyaa 500 argataa jetti. Mucaan ni seeqqate. Hoggaanii fi barruu tana arge. Waraqaa galmee achirraa fudhate tan itti galmaawan. Waraqaa tana fudhatee osoo deemaa jiru baas isaa jalaa kute yookaan atoobis mana barnootaa isa jalaa dabre. Atoobis jala fiigee dhaabuu fi dinnaan dhaabbate. If keessatti yaade lakkaa'aniin kun nama ganaa dorgommii qabu deemuun qaba jechuu yaade. Osoo karaa deemaa jiru barattoonni isatti qishnaa godhaa ture san isa argan. Deemaa itti dhufan karatti dhaabanii maal harkaa qabda? Maali wanni tun jedhanii isa harkaa fuudhanii dubbisan. Waraqaa dorgommii ta'uu hoggaa argan qishnaa isatti godhan. Dorgommiin duratti koottuu na wajji wal dorgomi je'een gurbaan. Hoggaa kana mucaan abshirsi wajji wal dorgoma jechuudhaan wal dorgomuu eegalan. Qishnaatti godhaa. Yeroo isaan dorgommii eegalanii fiigicha eegalan warri kaanis dhadhaabbatanii isatti qofluu eegalan. Isa rifachiisuu eegalan. Gurbaa kaaniif hamilee kannuu eegalan. Hamileen mucaadhaan ni cabde. Osoo fiigaa jiruu barataan Amiir lafatti kufee miilli isaa miidhamee kopheen isaa jalaa citte. Haaluma kopheen isaa jalaa cittee wajjin miilli isaa miidhamee wajjin yaanni isaa kan niin dorgoma je'u san isa keessaa hin banne. Osoo karaa deemaa jiruu namicha kophee gurguru arge. Kopheelee tana keessaa ni laallate. Kopheen hanqitaa ni qabdaa je'een. Namichi fuudheeti itti agarsiise. Ni jirti kopheen hanqitaa je'een. Meeqa jechuudhaan gaafate? Maallaqa biyya Maleeshiyaa 30 je'een. Yeroo kana 30 kana fidatee dhufuudhaaf yaade. Hoggaa manatti galuu haati isaa laaqanaaf isa yaamti. Inni immoo mana keessa taa'eeti miidhama miilli isaa miidhame san laalaa jira. Tanumaa tana jidduu haati isaa itti ol seente ni rifatte.
yaa ilma koo maal taate jettee isa wal'aanuu eegalte. Miila isaatti waa martee jajjabeessitee waraqaa dorgommiidhaa fuudhe laale ni gammade. Yeroo haati isaa laaqanaaf isa yaamtuu iddoo laaqanaatti haadha wajji wal qunnaman maallaqa haga walitti qabatees ni laale maallaqa meeqa akka qabu kophee san bitachuudhaaf jecha. Maallaqni isaa yeroo inni waan walitti qabachaa ture san keessaa gad baasuu hin guunneef maallaqa biyya sanii 20tu irraa irrate. Haboo isaa bira dhaqee yaa haboo tiyya guyya lamaaf mana uteela keetii kana dalagachuun hin dandahaa je'een ni hayyamteef dalagaa eegale. Mana kanatti deddeebi'ee dalagatee maallaqa barbaadu san guuttatee haadhatti agarsiise waraqaa dorgommiidhaa. Yaa ummaatoo dorgommiidhaan dorgomuu deema waraqaa tana laali. Namni dorgommii tana injifate maallaqa biyya Maleeshiyaa 500 harkata je'een. Haati isaa isa jajjabeessitee yaa ilma koo dorgommii tanaas dorgommi garuummoo barnoonni kee akka siif caalu beeki. Kophee san deemeeti bitate kophee itti yaaddawu san. Ijoolleen isa miidhaa turte san kophee irraa fuuteeti darbite. Haati dhuftee isa jajjabeessite. Maal taate yaa ilma koo maaliif boocha? Haati isaa haala dhukkubsattuu taateen qalbii isaa eeguu hin dhiiftu. Kophee na duraa darban jennaan hin boohin yaa ilma koo jetteeni bakka laaqana isaaniitti kophee isaa tan citte san hodhitee fiddeef. Mucaan isatti dhagahame. Boo'icha hin dhiifne. Kophee darbee ani maalumaafiin akkaan warra miskiina kana keessaa dhaladhe wallaale. Warra miskiina keessaa dhalachuu kiyyaaf ofittiin gadda je'een. Qalbii haadhaa tuqee manatti ol deebi'ee boohicha eegale. Haati isaa suuta hulaabantee kophee haareya barruun wahii waraqaa irratti barreeffamte wajjin keeysee fi fuulaa isaa cuftee gad deebite. Mucaan ka'ee hoggaanee fi kophee fudhachuudhaaf gad laalu barruu wahii waraqaa barreeffamtee kophee san gubbatti arge. Waraqaa fuudhee hoggaa dubbisu yaa ilma koo jetti waraqaan. Waa hunda sii kennuu hin dandeenyu. Yaada kee hunda sii guutuu hin dandeenyu. Garuu ammoo gaafa si dhallu gaafa naa fi abbaan kee wal fuunu san nuti yeroo teenya tan nuuf gammachuu yeroo teenya tan nuuf jaalalaa turte. Garuu immoo abbaan kee arraan tana du'eeti jira. Du'a abbaatis waraqaa san keessatti itti himte. Mucaan eega waraqaa dubbisee fixe booda hedduu yaaddawee rifatee haati isaa haadha gaarii tahuu arge. Kophee abbaan isaa biteef laalee abbaan isaa kophee tana bitee fi osoonii fi isatti hin agarsiisin addunyaarraa du'e. Deemee haadha isaa tan qalbiin cabte tanatti maramee abshir yaa maamaatoo. Abshir yaa maamaatoo jechuudhaan haadha isaa jajjabeessee guyyaan dorgommiidhaa gahee hoggaanii fi haati iddoo dorgommiitti argamtu. Haati isaa fuula gammachuu taheen kan dhukkubsattuu taate iddoo sanitti argamtee ilma isii ilaaluudhaaf achi teesse. Yeroo ijoolleen dorgommiidhaaf qophooytuu fiigichi ni eegalame. Haati isaa tan achitti argamtee tan achi teessu gammachuudhaan harka dhahuu eegalte. Ilma isii kan dura fiigu agarraan hedduu gammaddee harka dhahuu eegalte. Osoo fiigaa jiranii gurbaan hamaan mucaa daa'ima Amiir jedhamu kana lafatti darbe. Haati hedduu rifattee gaddite. Mucaan kun yaada qaba. Yaada isaa bakkaan gahuuf jecha waa hedduu tan isarratti hojjetamaa ture yaadate. Yeroo haati isa wallaaltu, yeroo haati isa jajjabeessitu, yeroo haati isa bira dhaabbattu, yeroo ijoolleen qisnaa itti gootu, yeroo ijoolleen kophee isaa fuutee tan inni maallaqa walitti qabateen bitate jalaa darbitu
hunda takka takkatti yaadate. Haadha isaa dhukkubsattuu tahus abbaan isaa akka addunyaa irraa deemes yaadate. Yaa subhaanallah, yeroo haadha isaa ofitti maru hunda yaadate. Haati isaa gadditee sagalee gabaabtuu taateen abshir yaa ilma koo, abshir yaa ilma koo jechuu eegalte. Barataan Amiir ammallee garaa hin murre, yaada sammuu keessaa qaba bakkaan gahuuf jecha lafaa ka'e. Haati ni iyyite, ni gammadde, harka dhahuufii eegalte. Barataan yaada sammuu keessaa qabu kun yaada isaa bakkaan gahuuf jecha lafaa ka'ee fiigicha eegale. Ammallee ijoollee hunda bira dabree boodarratti haati isaa gammachuu keessa imimmaan lolaasuu eegalte. Barataan Amiir hunda injifatee dura bahe, yaada isaa bakkaan gahe. Haati nama keessaa ol kaatee gammaddee dhodhoytee, laalaa ilmi kiyya injifatee jetteen. Yaa Allah, gammachuudhaan booyaa waaqa qabachaa haala qofaatuu taateen ni dhukkubsatti. Ilma isiitti dhayxee ofitti marti. Imimmaan gammachuu fuula isiirra gayya'a. Boodarratti obboleeyyan, wanni nin jechuu fedhu seenaa kanarraa wanni nun galuu qabu, namni yaada qabu bakkaan gahuu qaba. Yoo yaada qabaatte rakkoon xixiqqoon si injifattee yaada kee lafa si duraa hin darbin. Barataa Amiir jedhamu badhaasa isaa fudhatee yaada isaa bakkaan gahe. Atis akka barataa kanaa حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. dabalata viidiyoo kana argachuudhaaf chaanala keenya subscribe godhaa. وقلبي إليه